Shamarranii hojjettoota daawwattoota keenyaa baadiyyaa addunyaa bakka irraa daawwatan maratti nagaa fi salaamanni keenya kan inni rakkoo keessan bira haala qabu kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Viijin Miidiyaadha. Guyyaa baantanaa keessummaa addaa qabanne seendaanneeti jirra. Qopheessitoonni sagantichaa anaa fi Mo'eettiin Abdullaahiiti. Akkasuma keessummaan keenya illee beeksisuudhaan sagantaa keenya eegala. Warreen miidiyaa kanaaf hariyaa taatan sabiskiraayib godhuudhaan viidiyoolee namoota hedduu bira kana qabduuf laayikii fi shir godhuu hin dagatinaa. Keessummaa keenyarraa seenaawwan hedduu odeeffannoowwan hedduudhaa fi barnoota hedduu akka argatan abdii guutuu qabnaa. Namni kun nama laafaa miti barbaacha jabaadhaan qabnee asirratti isin dhiyeessina waan ta'eef hanga xumuraatti nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Mo'eettiinii fi keessummaan keenya baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nuyi diinaal keessumatti achi dabruun dura akkuma atu jettetti gaarraaf keessumma qabannee dhufne keessummaa qofa osoo hin ta'in walumaanuu mee waa'ee baha Oromiyaa kanarratti qaroomarraa eegalee seenarraa eegalee maaliif hawaasni yookaan uummanni kaleessa hin qabne tokko har'a hin qabaatu har'a warri hin qabne boru hin qabaatu waan ta'eef jecha keessattuu daba seenaa baay'ee sirreessurratti xiyyeeffachuudhaan marii bal'aa kan waliin taasifnu ta'a. Jaalata baga nagaan nu dhufte dureef nu beeksisi. Baga nagaan nu eegdan isiniin jaa obboleessa keenya Diinaa Olee fi akkasuma gaazexeessaa keenya Muhyiddin Abdullaahi sagantaa kana qabdanii nu affeeruudhaaf galatoomaa wayyumaa isiniin jaa. Maqaan kiyyaa Jaalataa Abdullaahi Muhammad dhalataa Harargee خيسا مو مايا سيتي كتا مقالا وداي إن شاء الله بكير لو تخيا كلا وداي بريسا دا خيستو خطابة دكو أمان تنكوب أي سيتي أي بيسو كوبا جبتو جرا نوتي سنة راسني أسوي نجندا خيني خراتو جوا والكبتو يتشا أروما بها أورمي أجا Nee morga suduudhaan gara marii seenna baha Oromiyaa jechuun eessa naannoo kamiif keessatti hammata waa'uma kitaaba keetii kanarraa jalqabna. Egaa akkuma beekamu baha Oromiyaa yeroo jennu Arsii fi Baalees keessa jira. Harar keessatti argama. Harargeen lamaan ammoo baha Oromiyaati. An ammoo keessaa baha Oromiyaa keessa seenaa Harargee addatti fuudhee fakkeenyaaf baha Oromiyaa yeroo jennu Arsii fi Baalee hin qabatu. Harargee lamaan sirriitti seenaan kun gad fageenyaan ilaallata jechuudha. Xiyyeeffannaan kiyyallee ka'umsa jalqabaa Harargee bahaatii fi Harargee dhihaa irratti kan fuulleffatu jechuudha. Dhugaadha. Qarooma baha Oromiyaa kan hoggaa jennu maali jechuun ni mala daawwattoonni keenya. Baha Oromiyaatti qarooma addaatu jira gaafiin jettu kaasuun ni mala. Seenaa biyya tanaa keessattuu jaarraa 100 takka ol waggaa 1000 takka caalaa jechuudha. Galmeewwan seenaa irratti naannoonni bahaa fi kaaba Itoophiyaa kun bal'inaan keessattuu wal waraansa walootiinis haa ta'u bulchiinsaan qaroomaan aadaadhaan seenaadhaan baay'ee naannoo gabbataadha jechuun ni danda'ama. Naannoo seenaan keessatti calaqqisee jechuun ni danda'ama. Kitaaba kee keessatti qabiyyeeleen ati hammatte maal fa'aadha? Egaa kitaabni kun fakkeenyaaf qarooma bahaa keessaa qarooma bulchiinsa Islaamaa Imaam Ahmad Ibrahim Algaadii bal'inaan waa'ee fakkeenyaaf qarooma bahaa keessaa Baatii Harargeedhaa magaalaa gurguddoo 5 yeroo duraatiif qabaachaa turte san keessaa magaalaa Biyyoo Adareeti. Magaalaa Biyyoo Adaree fudhadheen. Biyyoo Adaree tuni iddoo bulchitoonni yookaan amiira namni jennuun takka imaama namni jennuun 72 iddoo mootummaa isaa godhatee tajaajila hawaasaa kennaa ture. Kanaaf qarooma baharraa seenaa bulchiinsa Islaamaa baha turee gaanfa Afrikaatiif iddoo hedduu fakkeenyaaf Jibuutii, Somaalee, Eertiriyaa dabalatee biyyoota jiddugalaa kana hundaafuu nama istiraateejii bulchiinsaa mootummaa tokko jalatti akka bulan yeroo mootummaa jabaa fi tarsiimoo bareedaadhaan mootummaa dabarse ta'uudhaan akka qaroomatti qarooma bulchiinsa Islaamaa kaasee jira. Khattiyaan ammoo
baha Oromiyaa irraa qarooma wanni irraa fudhachuu dandeenyu qarooma halaqaa ilmiidha. Halaqaa ilmii jechuun iddoo doktorran namoonni jajjabaan biyya keenyaaf Oromiyaaf Itoophiyaaf gumaata guddaa godhe bakka irraa oomishaman. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee irraa eebbifame, yuunivarsiitii Sheekh Bakrii Sabaloo, Jaarraa Abbaa Gadaa, namoonni akka Elemoo Qilxuu, warroonni Oromiyaa fi Itoophiyaadhaaf waan guddaa hojjetan kun halaqaa ilmii takkaahuu iddoo barnoota amantaa Islaamaa akka qarooma bahaatti sadarkaa biyyatti qarooma bahaarraa hangafaa waan jiru keessatti kaasee jira halaqaa ilmiiti. Qarooma artii yookaan muuziqaa jennu kana. Fakkeenyaaf artii jechuun miira hawaasa keessa jiru. Hawaasni kun osoo afaaniin hin dubbanne waan akkanaaf fadha jedhee namni artii sun barreessee yaada onnee hawaasa keessa jiru as baasee hojimaataan uummataaf kennu qarooma sadarkaa biyyattis yoo fudhanne qarooma bahaa keessaa artiin hangafa akkuma san qarooma bahaa keessaa kitaaba kana keessa wanni jiru qarooma dinagdee jira. Walitti hidhaminsa biyya keessaa biyya alaa sadarkaa dhuunfatti hawaasni bahaa qarooma keessa kutee sadarkaa mootummaa osoo hin taane sadarkaa nama dhuunfaatiin biyyoota Masrii wajjin, Turkii wajjin, biyyoota Arabaatii wajjin hariiroo bareedaa qabaachaa turan. Teknoolojii fayyadamaa turan. Sa'aatii silaa teknoolojiin amma jiru kun hin dhufin uummanni bahaa teknoolojii fayyadamaa ture waa hedduudhaan qarooma keessatti kaasee jira. Qarooma bahaa keessaa ammallee qarooma jila daawwaa fi yaafannoodha. Namni dhuunfaadhaan waa hojjechuu osoo hin tahin gamtaan akkamitti nama hedduu ta'anii uummata buqqee ijaaruu, nama beelawee nyaachisuu, gaafa rakkoon abaar dhufe akkamitti jalaa baana jedhanii mari'atanii furmaata waaraa kaa'uudhaan qarooma keessatti galmeessee jira. Kanaaf qaroomni bahaa hedduudha. Qarooma fakkeenyaaf bahaa keessaa ijaaramsa biyyaa Oromiyaa fi Itoophiyaa ijaaruu keessatti gahee uummanni Harargee takkaa uummanni bahaa bahan. Akkuma mana tokko yookaan fooqii takka lafaa kaasuuf armaattaadhaan utubaa isii seeraan yoo lafaan kaasin mana hedduu fudhachuu hin danda'u yookaan darbii hedduu ijaaruun hin danda'amu. Uummanni bahaa biyya kanaaf armaattaa taheeti lafaa biyya tana kaase jechuudha. Biyya miila hin qabne, ta ija hin qabne, ta gurra hin qabne Oromiyaa tana qarooma bahaatu Oromiyaa irra nuti dubbannu tana as baasee jechuudha. Kanaaf qarooma keessatti waa'ee dhugaa dubbachuudhaaf dhaloota ammaa kana keessa ijoolleen jajjabduun qaxaleen akka itiituun jiraachuun biyyaafis tahee sadarkaa Oromootti illee waan bareedaadha. Yeroo ammaan tanaa keessatti gartee hanqinni guddaan akkuma walii galaattuu kan jiru waa'ee qorannoo seenaa irratti. Even muummicha ministeeraa biyyattii yoo fudhattee namoonni hayyoonni gurguddaan illee yoo kan fudhattee laatu taate yeroo ammaan tanaa keessatti waa'ee daba seenaa sirreessuu kanarratti yeroo hedduu irra deddeebi'anii miidiyaadhaaf ibsa kennan. Maaliif seenaan yoo dabde dhaloota 7-8 gartee rakkoo guddaa uumtee nama kana jidduutti wal dhabdee uumte jechuudha. Waan san sirreessuudhaaf illee akka nama tokkootti gabbaatee seenaa kana qorattee akka dhaloota gabbiftuu keetiif hedduu galatoomi siin jenna. Mee kana wajjin wal qabsiisee amma gaafataamni fe'ee roga aartii, roga amantii, roga siyaasaa, roga diinagdee kana hunda walitti hammata. Wantoota kanneen mee akkamitti bakka takkatti walitti deebistee waliin ooftame, akkamitti waliin qopheessite? Fakkeenyaaf namoonni gareen yookaan akkaataan hubannaa namaa wal dhabaa namni biyya tokko keessa wajji jiraatu hirmaannaa yookaan waan itti qoodama jira. Yoo qoodama kana nama takkaafiin kanna jettee biyya kana ijaarumaa hin dandeessu. Fakkeenyaaf artiin bahaa keessa osoo hin taane sadarkaa biyyaatti artiin gahee guddaa qaba. Artiin biyyas ijaaraa biyyas diiga. Akkuma san yoo halaqaa ilmii fudhanne iddoo barnoota amantaa yoo fudhanne waan wanni hundi bu'uura tahee irratti namni jiraatu. Jidduu teetee fi jidduu rabbii waan walitti hidhu
kunilleen akkuma san waan qaabatamaan hawaasni qabatee irratti illee wareegamu akka qaroomatti kana waliif fiduun tokkoffaadhaaf hayyoonni amantaa islaamaas biyya kana ni tajaajilan. Artistoonni illee biyya kana tajaajiluudhaaf halkan guyyaa dhama'an warri diinagdee illee qarooma baa keessaa diinagdee yoo fudhanne warri diinagdee illee naatu biyya kana jijjiira jedheeti sirriitti jabaataa akkuma san hojjettoota mootummaa aangoonni illee biyya kana ijaaruuf tattaaffii guddaa godhan. Dhuunfaa isaaniitti namoonni kun waan fidan waan hin qabne namoonni kun hundinuu biyya walitti qabanii seenaa walitti qabanii aadaa walitti qabanii jiruuf jireenya waan walitti qabaniif namni kallattii kamiin tattaafatu yookaan kallattii hundaan yeroo hojjetu ummata kana tajaajilu waan deemuuf qaroomni isaanii gama gamatti ibsamuu akka kiyyatti natti hin mul'anne qarooma bahaarraa guutumaan guututti jiruuf jireenya hawaasaati waan ta'eef amantaan dhuftee artiin dhuftee daldalaan dhuftee barnootaan dhuftee wanni hundi dachii Oromiyaa tanaa fi ummata kana tajaajiluuf waan deemuuf ummanni kun hundinuu isaaf abbaadhaa isaaf ilma waan ta'eef addan baasne akka fayyadu. Wayfiin waan kana si gaafadhe jaalataa illee galatoomsa wallaan kan ta'e kanaan dura obboleessa keenya tokko akkuma kee kanatti kitaaba tokko barreesse kitaabni inni barreessee ture waa'ee seenaa Rabbi rahmataa haa godhuu fi hayyoota gurguddaa lama Sheekh Musa Sheekh Adam Tuulaatii fi artistii guddaa Dr. Ali Birraati barreessee ture. Waan sana irratti gaamuddiilee sirriitti quba qabaa wal dura dhaabbannaatu ture xiqqoo wanti wayii uumamteeti yaadni kun lamaa waliin hin deemuu jaamee wanti san dhaabbate mootiin akkasuma mee monaatti gongola. Lakkee sirrumaa. Amma gaa kaa jaalataan gaffide kun inumaa san caalaa gartee moor rogoo hundaan bakka takkatti walitti qabee kan fide sheekan irraa nafne artistoonni irraa nafne hayyoonni irraa nafne hayyoota ogaas injoo hayyoota hagootummaa isaa taatu habarnoota isaa taatu gomu hundaanuu bakka takkatti walitti qabee halubbuun jiruu fi gartee warreen darbanillee bakka takkatti walitti qabee waan kana waliin oofuun xiqqoo gartee akkami waan jiruun gaafadhe mootiin asirratti maal jettame? Sirriidha. Carruma kanaan hubannoon nama keenyaa sirraa hunda qabdi waan dhufanis waan takka asirratti dubbachuun barbaada. Seenaan hawaasa tokkoo guutuu hataatu walitti qabamaan inclusive ta'uudha qaba. Waan hunda hammateeti guutuu ta'a. Fakkeenyaaf adda hin baan qabsoo hoggaa jennu sheekotiin qabsaa turte. Artistoonni qabsaa turan. Waa'ee qabsoo hoggaa kaastu tokko adda dhiltee inni kun sheekaa maqaan isaa abaloo hojii kaafamuu hin qabu. Inni kun artistiidha maqaan isaa abaloo hojii kaafamuu hin qabu bakka itteettuu miti. Fakkeenyaaf roga amantaan nama sanirraa yoo haasofte roga amantaa irratti dandee seenaa qophaa'u jirata. Roga qabsoo hoggaa kaastu inclusive jechuudha. Qotee bulaan qabsaa ture, sheekotiin qabsaa turanii, artistoonni qabsaa turanii wanti biyya tana keessatti hedduu dhugatame yeroo baay'ee qabsoo sheekotiin ulamaatiin gurguddoon godhaa turan hin ibsamu. Osoo isaan jiraachuu baate Oromiyaa fi Oromummaan hin jirtu. Dhugaan takka kan waliin. Sooressi jaarraa Baagadaa Sheekh ulamaayii guddaa. Sheekh Maamar Rashaad Abdullee Sheekh. Sheekh Bakrii Sabaloo Sheekh. Osoo jarri kun jiraachuu baatan qabsoon Oromoo irra sadarkaa kanan geessu. Osoo artistoonni afran kan lolafaa ka'anii eenyummaadha qabna, aadaa qabna, aadaan teenya, seenaan teenya nu qofaa miti addunyaatti mul'achuu qabdi jedhanii lafaa ka'anii qabsaa'uu baatan akkuma eegalame sanitti har'a silaa ijoolleen teenya Harargee keessaa artii Hindiitii fi artii warra kaabaa tanaanii dhiichisuu jirti jechuudha. Tanaaf qabsoon guutuu haa taatu waloodhaan taati. Seenaa baha Oromiyaa waggaa jennu akkuma jaalataan reefu kaasetti dinagdeedhaan qabsoo ture jechuudha. Qaroomni hin jiru osoo dinagdeedhaan dabaalamuu baate. Keessattuu baha Oromiyaa kana qaroomaan akka badhaatu wanti inni godhe sochii dinagdee eedan qaxxaamuranii haga Masritti, haga Turkitti, haga Indiyaatti, haga biyyoota peensula Arabaa kanatti sochii dinagdee godhaa turaniitu qarooma daran guddise. Aadaan achiitti keenya itti dhaqa. Tanaaf addunyaan kun amma globalization'iitu addunyaa guddise akkuma jennu kanatti hawaasni kun
deemee bahara qaxxaamuree sochiin inni godhaa ture qarooma kanaaf bu'uura ta'e waan ta'eef jecha jaalata akkumatti illee jettee diinaa ol hedduu nama galatoomuu qabu. Kanaa wajjin wal qabatee waan takkaan gaafachuu fedhe yeroo baay'ee seenaan baha Oromiyaa tun poorshinii boqonnaa adda addaa qabdi. Matummaan siitu seenummaan ho'itu. Fakkeenyaaf qorannoo faarzar qorannoo kan barbaadu jira. Seenarraa kan arganne jaarraa saglaffaa dura waan ture yeroo baay'ee hin argattu. Akkuma biyyaattu haa jennu akka Afrikaatti seenaan bardibbee 11ffaarraa kan barreeffamaan argachuu dandeessu jechuudha. Keessattuu wanti bardibbee 10ffaa dura jiru barreeffamaan hin argamu. San akkuma jirutti ta'ee san akkuma jiru dhiifnee erga seenaan barreeffamaa ibsamuu eegaleenas fakkeenyaaf seenaa qarooma Islaamaa jira naannoo bahaa kanatti jechuudha. Mootummoota Islaamaa torban konfedereeshinii Islaamaa uuman keessa mootummaan Adaal naannoo bahaa kanatti Harargee lamaan dabalate seenaa guddaadha qaba. Seenaan Islaamaa kun seenaa hawaasa bahaati. Jaarraa 16ffaarraa eegalee hanga gartee jaarraa 20ffaatti yookaan xumura jaarraa 19ffaatti kan jiru seenaa sirna gadaatu jira sistemni mootummaadha jechuudha. Seenaa mootummoota Islaamaa jira bara Imaam Ahmad sanis dabalatee sanbooda ammas sirna gadaatu jira. Porshiniin kun lachuu hawaasa Harargeeti. Fakkeenyaaf seenaa Adaal keessa hawaasa bal'aa kana baasaniiti akka waan mootummaa Oromoo hin ta'initti akka waan seenaa Oromoo hin ta'initti odeeffamaa ture. Hawaasni kun seenaan qabu jaarraa sanitti hin jiru seenaa tana keessa uummata kami ka seenaa kana qabu waan kana hangam tokko qorattee seenaa gara tokko roga tokko qofa akka hawaasni kun jaarraa 16ffaa keessatti biqilee as dhufe seenaa achi booda qofaatu himama waan ta'eef jecha hangam tokko qorannoo ta'eetiin waan kana ibsitee guuttee waan jiru gaafachuu barbaade. Galatoomii maddiin waa hedduu kaastanii akkuma jechaan jiru kana kitaaba kana keessatti ana akka fiyyetti tokkoffaarratti yoo fudhanne sirna gadaa bahaa keessatti uummanni kun jaarmaha guddaa qaba. Gadaan kun kan hojjetuuf uummataaf tokko lammaffaadhaaf sirna bulchiinsa Islaamaa kana yoo fudhanne tajaajiluma uummataatiif. Iddoon kun waliin dhabu hawaasni kunis gargarii miti tokkuma jechuudha. Akkuma san warra artiidhaa yoo fudhanne artiin illee hawaasuma kanaaf dalaga. Qorannaa tana keessatti yooni fakkeenyaaf hawaasa kana gartokkee gootee hawaasa kana miidhuu jaamaa jechuudha. Hawaasni kallattii kamiinuu qooda guddaa qaba. Qoonni isaanii kun roga hundaa yoo hin ta'e isaanii mul'ata malee rogni bulchiinsa Islaamaa bichaan roga ummata kanaa dhibbarraa dhibba ni ibsaa jennee yoo tokkicha kana qabanne waan ummanni qabu san xiqqoo ibsuu hin danda'u. Sirna gadaa jira waan ta'eef. Fakkeenyaaf damiinaa jira. Akka hoggansan laalee ummanni keenya gaafa lubbuu wal baasan jalqaba damiinatu jiddu yaamanii damiinni kuni akkaataa heera ittiin bulmaata ummata bahaa heera ittiin bulmaata mataasaa qaba hawaasni. Heera kanarra dhaabbateeti namni harka namarraa mure. Namni ilkee namarraa cabse, namni gurra namarraa mure, namni qaama kanarraa miidhaa dhaqqabsiise gumaa akkanaa qaba. Akka shari'aatti illee namni kun hundinuu akka shari'attis kallattii shari'aatiin seera isaa eeggatee quraanaa fi hadiisaan lafa kaamee jira. Akka heera ittiin bulmaata hawaasaattis heera akkanaa qaban. Asuma deebi ammallee sirna gadaa keessatti illee kadamiinaatii fi bokkuu kajannu kanaan addatti gadaa jira. Gadaan kunillee akkanumatti heera mataa isaa qaba. Yoo kana hundaa'uu ummata kanaaf gadaan bahaa akkana ture. Warri damiina ta'ee hawaasa heera ittiin bulmaata hawaasaa akkana ture. Jennee yoo sirritti heerri amantalleen akkana jennee seeraan adda baasuun baatin ummanni kun gartokkee ta'a jechuudha. Tokkoffaa irratti ummanni keenya miidhaa hedduu keessa jira haqiqatan gaafa silaa dubbii tana yoo seeraan gabbu'anii ilaalan waan namatti dhagahamu hedduu jira.
ummanni bakka jalqabaa irratti nafnee tokko amantaa qabatee seeraan dhugatti waan rabbiin jiru fi islaamummaa qabatee seeraan hoogganamee jalan deemne baratee jira garuu amantaa baratee jira itti dalaguu irratti ajaja kana fudhachuu irratti ummanni boodarra jira. Aadaa isaanii tagannamaa sanillee irran teenyee ummanni kun bakkuma itti barbaaddu kun qabdu jechuudha. Kanaaf ummanni kun dhugumatti tartiiba jalqabaa san seera seeramaa ka awwalaa san ka jalqabaa nama wal hubateetu adeemsa waloo kana sirreessuu danda'a. Akka kiyyatti namni aadummaanuu maal akkam taatee waa takka irraa hin beektu amma ijoolleen ana dabalateetu eegan kitaaba kana barreessu walakkaa ol deeme heerummaan Oromoon bahaa itti bulaa turte. Oromoo baharraan katame waan ta'eef kana hedduun dubbadha. Oromoonni bakka biraatii seera mataa isaanii qaban. Sikkoo fi mandoo yoo fudhanne, shanan gibee jimma yoo fudhanne heera mataa isaanii qaban. Ummanni keenya dhaloonni ammaa kun garuu ka bahaa kun heera abbootarraa dhaalan san, heera ittiin bulmaataa san. Safuu wanni jennu kuni bar heera namni uumamaan qabu jechuudha. Kana waan hin beekneef eessarraa eegalee eessa dhaabbataa hin qabu ummanni kuni. Kanaaf amma kitaaba kana wanni fideef dhugumatti laffaatii guddaan as bahee ummanni keenya kallattii tolmaata isaaniitiif yookaan sirreeffamaaf rakkoo bu'uuraa of wallaalu waan jiruurraa kitaabni kun barate jechuudha. Akkanatti as dhufe akkattiin ibsa. Bareedaadha. Jaalataa kiyya hedduu galatoomuu ulfaadhumee kanaa wajjin wal qabsiisee waggootuma muraasa dabran kana keessa kitaabni tokko kan seenaa Oromoo Harargee jedhu barreeffamee maxxanfamee ture. Kitaaba san kan namni barreesse ilmoo Oromooti. Meebii gaa uummata kana keessatti nama hin dhalatin natti fakkaata. Kitaabni sun yeroo ammaa tanaa dogongoroota seenaa hedduu qabaa jaameetiiti. Inumaatu akka gartee yeroodhaaf iskip godhamee dhaabbatu. Akka gubatu hunda wani qabamee hawaasa keessaa deebi'ee akka gubamu hunda murtaa'ee jira. Kun ogaa warri sirriitti akka kanatti qabee hima. Sadarkaa sanirra gahee ture kitaabni sanii namni san yeroo waan san barreessee amma akkaataan namni keenya itti waa barreessu gariin beektaa dhugaa dubbachuudhaaf osuma gartee dandeettii waa barreessuu saniis hin qabaatin takka ammoo osuma qorannoo gahaan gaggeessin takka osuma waan barreessuu deemu sanuu sirriitti gartee gadi fageenyaa wanta siin jiidhi fuureetuma kitaaba barreessee maxxansaa fookasiin isaa gaa wal dhabdi xiyyeeffannaan isaa bineensatti shaqalachuu ta'uu danda'a kaan bineensatti ta'uu danda'a hayyuu namaa waan adda addaa ta'uu dandeessi hin beeknu. Amma fakkeenyaaf kitaaba kana hoggaa barreessitu kitaabni kun waa'ee seenaati. Seenaalee kanneen hangam takka qorattee akkamitti seenaa kana madda dhugaarraa argattee kitaaba kana barreessite. Wanti akka kanaan dura gartee mudatee san akkama kitaaba muuddiin gubamuu qabaa wajjin hundaatti murtaa'e wanti jiru sanii akkas hin mudanne akkam takka jabinaan qorattee waan kana barreessite. Gaafii bareedaa fi gaafii ijoo gaafatte Diinaa'oon. Fakkeenyaaf adilleen akkuma nama tokkotti uummanni kiyya kun yeroo ammaa kana sababaa kitaaba kana barreesseef illee qaba. Namni tokko gaafa dubbiin deemtee namni eessaa fi eessatti akka deemu wallaalamee eessaa fe'e waan jiru namni qorachuu qaba. Kanarra dhaabbadhee furmaata hawaasa kanaatiif maaltu ta'uu qaba. Gaafa namni gandummaan dhufee bosummaan dhufee waan silaa namni waliin qabu adda addatti hirachuu jalqabe kana tokkoffaa irratti deebi'ee seenaa duru yoo xiqqaatee waggaa kumas seenota jalqaba uummanni kun akkamitti ture ka jiru tokkoffaa irratti kitaabban na dura barraa'ellee kitaaba fakkeenyaaf seenaa jaarraa abbaa gadaarra barraa'ee dubbisee sirriitti ilaalee jira. Seenaa akkuma san kitaaba Sheebba Firii Sabaloo irratti barraa'ee kitaaba kanas lama sadi ilaaleen jira. Kitaaba ammas Ismaa'eel Muhammad Nuur artisti Ismaa'eel yeroo jalqabaa baandii afran qalloo hundeessan jalqabarraa akkam ture waan jiru kitaaba barreessanii turan. Sossooyinsa artii Oromoo jedhanii akkasuma san abbaa urjiidhaa ni beektanii abbaa ogbarruu afaan Oromoo yeroo hedduu muyaddin illee seenaa hedduu irraa sagaleessaa ture. Kanaaf asoosama duraan dabran ka viidiyootis ta'ee ka barreeffamaatis ta'ee dhugumatti yoo xiqqaate gara waggaa takka dhiyaatu sirriitti dhageeffachaa ture.
kitaabanis dubbisaa ture. Eegaa waan kana guutumaan guututti seenaan uummata kanaa wanni silaa uummata kanaa kennamuu qabu takka hin kennamneef qalbiin xiyyeena jettee boodan kitaaba barreessuu jalqabee. Eegan kitaaba barreessuu jalqabe ammoo wanni kun dhugaa moo dhugaa miti kan jedhu namoota gaafatu hedduu namoota keessattuu umriin isaanii qabsoo keessas turan namoota ammas taateewwan dabran kana warra jaarraa abbaa gadaa fa'aa wajji turan warra Dr. Shimaamman Rashaad fa'aa waliin turan warra Sheek Bakrii Sabaloo illee argan namoota akkanaa kanarraa wanni kun qabatama jiru kana gaafan odeeffadhu lakkii wanni uummata kanaa haqa qabanii haqni isaanii kun hin baane eegammoo haqni kun natti mul'ate nama biraatiin eeguun qabu doktorri piroofeesaroonni caalimoonni namoonni gurguddaan silaa waan kana osoo barreessanii fudhatama hawaasa bira qabullee waan kun isaaniin mul'anne waan ta'eef lakkii isaanii eeguun qabu isaanuu barreessee waan akkanaa jira jee itti fannuun qaba jeefi malee waanuma hawaasa kanaatu dhugumatti nakaase akkana inshaallah qorannaa hedduu godhe akkasii jedhu yoo xiqqaate kitaabban gara 10 ol seenaa bahaa irratti waa'ee bahaa qofa irratti kan kaa'ame gama kitaabaatiin gama suur-sagaleetiin gama viidiyootiin waan jiru hunda eega dhaggeeffadhee sirriitti kitaaba kana kaa'utti kana kaase kana jechuudha. Waan ajaa'ibaati jaalataa hedduu galatoomii dhaloota kana keessatti namni seenaa qoratee ol kaayuu nama akkaan jabaatii fi nama sadarkaa hawaasni keenya irra jiru hubateera jeetii yaada. Ati gaammoo umrii dargaggummaa tanaan seenaa tana qorattee akkanatti bifa kitaabaatiin qindeessitee dhalootatti gabbaasuun waan guddaadhaan akka nama tokkotti si galateeffachuullee si jajjabeessuullee hin barbaada. Kitaaba amma maqaa seenaa qarooma bahaa jetteetii moggaastee kitaaba san ol qabii nu barsiisi. Kitaabni kun qarooma bahaa Oromiyaa jira. Ewwaa. Amma mee kitaaba kanarraa wachuu suuraa jiran akkasuma qabii wantootuma kitaaba kanarra jiru irra dhaabbannee fakkeenyaaf qarooma bahaa Oromiyaa ja'a namni guddaan asirra jiru kun eenyu kan fuulli isaa mul'atu kun. Imaamu Ahmad Ibrahim Algaazii bulchiinsa Islaamaa sana hooggansa isaa jalatti namni yeroo jalqabaatii fi biyyoota jiddugala bahaa kana namni bakka takka taa'ee ni bulcha. Jaanii namni hedduun fakkeenya irraa kaasan keessattuu kitaabban gara afaan Arabaatii fi Ingiliziitiin barreeffame keessatti hedduu waa'ee Imaamu Ahmad Ibrahim Algaazii kaasan akka bareedatti irraa barreessanii piroofeesaroonni hatta namni amantaa isaatiin addaalleen amantaa Imaamu Ahmad hin qabnellee dhugaa nama kanaa waan hedduu irraa dubbataniif kanaaf Imaamu Ahmad kun fakkiidha inshaallah. Kitaaba kana loogoo guddoo kanarratti saniif isa keessa jechuudha. Bareeda. Amma gaa suuraa gama gubbaarra fardeen gaara qulqullootu jiranatti fakkaata. Gama gadiirra calanqoo jiranatti fakkaata. Wantoota hedduutu jira jechuudha gubbaarra. Wantoota kanneen bifa kamiin keessa. Gaarri kun akkuma beekamu muummichi ministeeraa barana deemanii turanii. Waa'ee fardeen kanallee irraa dubbatanii turanii. Gaarri kun jalqabuma Imaamu Ahmad yeroo ka'umsa isaa san iddoo waraana fardeen amma gubbaarra jiran kunillee haga ammaatti illee ni jiranii daawwiidhaaf akka biyyatti daawwatamee ture. Kanaaf gaarri kunillee seenaa qaba qarooma keessaa. Dhaloonni sun fardeen sun ilaa haga har'aatti osoo hin badin gaarri sun eegamee har'aan ilaa har'aan tanaa gahuun waan guddaadha. Akkuma dhageenyattu fardeen kunillee kan namaatii miti. Mana namaan galanii gaaruma san keessa galanii qarooma irraa kun waan namni sirriitti irraa haasa'uu qabu. As deebii calanqoo yoo fudhanne qarooma bahaa keessatti qabsoon afran qalloo qarooma bahaa keessatti iddoo guddaa qaba haqiiqatan. Calanqoo jechuun ummanni gaafa san lollee achitti ta'e waraanni murtii guutuu irra guddaan isaanii gaafa achitti wareegaman ummanni kun tokko amantaa gadi lakkifnu waan jiru oromummallee gadi lakkifnu waan jiru akkuma san lafaa fi kunis qabeenya keenya waa sadeen kana namaa dabarsineen kenninu hin gabroomnu jechuu irratti achi dhumanii namni bilisummaa ofiitiif osoo namni
rasaasaa waa hedduun itti darban lubbuun namaa hedduun galaafatamtu haga carqiidhaan dhaqanii afaan qawweedhaa san qaban takkatti ejjennaa akkanaa qabaachuun qaroomarraa tokkichaan kunuu ejjennaan uummanni kun haqa isaa falmachuu irra gad dhaabbate haqa namaa sarbuu irratti osoo hin ta'in haqa kiyya jedhee beekee gootummaa isaa san wareega lubbuudhaa kafaluun suni qaroomarraa jalqaba namni tokko osoo itti namanin waan ittiin amanin takka namni godhuudhaaf hedduu hin tattaafatu yeroo illee hin fudhatu uummanni kun lafti tun na barbaachisa jireenya kiyyaa miti duuti tiyyelleen achi jaanii akkuma beektanii sooressi jarra abbaa gadaa hattaa haslaa biyya biraatti awwaalamuu barbaadu lafee murtii buutoo san keessatti galaana awwaala jechuun suni kaayyoo qabaachuu kaayyoon kun qaroomarraa sadarkaa jalqabatti argama kanaaf calanqolleen qaroomaa waan jennu gariin namaa wanni kun illee waliin nama buusa jedhan ammoo akka bahaatti qarooma jettu iddoo qaroomati. Kuni qarooma taatee yeroo san turte qofa osoo hin ta'in ija siyaasaa qofa osoo hin ta'in wantoota amma kaaste kan seenaa keessatti yeroo san hojjetaman harka qullaadhaan diina dura dhaabbatanii gartee madaafa carqiidhaa sadarkaa cuqqaaluu sanitti gahuun isaanii qarooma kun. Siyaasaan ammoo sawwaan biraati. Ati ammaa qaroomaa fi waa'ee seenaa irratti hundoofte waan ta'eef siyaasaadhaa wajjin dirree akkasitti wal qabsiisanii wanti jechuudhaaf hedduu rakkachuun hin barbaachisu. Nuyi maal jetta kanarratti? Dabalataan amma asirratti seenuu fi alagoomsuu takkaa jira keessattuu gama keenya gama bahaa kanatti jechuudha. Seenaawwan kalee akaakooleen keenya abaabooleen keenya hojjetan nuti alagoomsineeti ormii biraa seenaa teenya jee ittiin dhaabate jechuudha. Fakkeenyaaf seenaa bulchiinsaa Adaalakkumaan irree fokaasetti gootota akka Imaam Ahmad Ibrahim kana gootowwan biraa baay'eedhaas hawaasni irraa fagoo jiru ilma keenyaa jaaniiti itti dhaadatanii nuti ammoo akaakoo keenya kan keessaa bahee gaafa Afrikaa bulchee keenya jennee ittiin hin dhaadannu. Seenaa hawaasaa kana tan keessattuu bara mootummaa Islaamaa ture kana seenaa alagaa seenaa saba biraatti ilaalaa ture waan ta'eef jecha kitaabban akkanaa qaawwa akkanaa duuchuu irratti gahee guddaadha qaban. Kalee isa nama nu barreessu waan hin qabneef seenaa akaakuu keenyaa akaakuulee abaabulee keenyaa daganne arrumaan tana dandii yoo ilaalle qabsoo Oromoo keessatti sochiin jalqabaa bahaa biiftuutti kan taasifamtu. Raguu hundeeffamaatiin jaarmee jalqabaa yoo ilaalle jaarmee afran qallooti. Akkuma seenaa Oromootti jaarmeenii jalqabaa kan jaarame jechuudha. Qabsoon jalqabaa addi bilisummaa Oromoo bahaa kanatti hundooyti. Seenaatu yoo arraan tana nuti kaayuu baanne duruu jallachaa jirti. Duruu abbaan itti baay'achaa jira. Waloon seenaa guddachuun ammeenya hin qabdu. Garuu seenaa fi alagoomsuun barbaachisoo waan hin ta'iniif barreessuun hedduu takka dhalootaaf barbaachisaadha. Namoonni biraatillee warreen gartee fedhii waa barreessuu dandeettii waa barreessuu qabdan waan kanarra jabaachuu qabdan garuu seenaan qorannoo baay'eedha. Akka kitaabota fiikshinii biraatti kan barreessituu miti. Daba hedduu takka oolchuudha barbaaddi jechi seenaa keessatti fayyadamtu hangam takka seenaa san guututti ibsa. Maddi seenaa keetii hangam takka amanamaadha. Hangam takka baastee hawaasatti amanummaa isaa mul'isuu dandeessa. Wanti jiru seenaa keessatti murteessaa waan ta'eef jecha barreessitoonni seenaa waan kana gad fageenyaan beekuu qabanii mee jaalataate hangam takka wanti kun keessattuu seenaan gama bahaa kun barreeffamaan hedduu ni isin argattu hangi argattus muraasa afoolota garaagaraa jira namoota seenaa kana keessaa even seenumaas dhiyootan warra qaamaan qooda keessaa fudhatanii jira. Manguddoota seenaa beeku jira hangam takka iyyaafattee guutuuf yaalte qaawasan. Ani wallahi gama fiihan hedduu takka fakkeenyaa fi keessattuu qarooma bahaa keessaa hawaasuma fakkeenyaaf hawaasni mataa isaattuu qarooma mataa isaa qaba osoo ka amantaan dabalin ka gadaa sirna gadaa osoo hin dabalin ka bokkuu osoo hin dabalin hawaasni akkuma hawaasaattu qabsoo Oromoo tiisuu irrattis
qabsoo Oromoo tiisuu kana keessatti wareegni hawaasni kun kafale bakka saditti heera mataa isaanii bakka saditti tiifachaa turte jedhan. Heera kanarraa tokko ijoollee biratti tiifannaa jetti. Manguddoo hedduu odeeffadhee jira. Haga gaara mul'atatti keessa deemee namoota jajjabaa keessatti odeemiinnan namoota dhugumatti warri kanaa kun amma ni jiraa namaati jettu jechuudha. Amma osoo manguddoo nama hedduu keessa deemte namni irraa waa fudhattu hin jiru. Namni immoo waan ammaa beeka malee waan seenaa kanarraan beeku kammoo beeku san ni takkata. Gaafa immoo nama san gaafattu irra deemtee gaafattu haqiiqatan hawaasni kun jijjiiruudhaaf waa takka illee naman dhibu kaayyoo hawaasaa dhuunfaa mataa isaatti heera ittiin bulmaataa mee isin shari'aas dhiisaa aadallee dhiisaa akkamitti turtanii je'ee gaafaa waan kana irratti odeeffadhu hawaasni kun kabajaallee hiriyaa abbaasaa akka kabaju namummaa namaatiin namni osoo amantaan ta'in namummaa namaatiin gatii namni qabu. Akkuma san namni haadha ofii kabaju hiriyaa haadhaa kabaju hiriyaa abbaa kabaju biyyatti ofiitiif wareegama kafaluu waan jiru kanaan wal qabatee seenaa kana ummata keessatti deebitee manguddoota keessatti warra umriin isaanii gaa xiqqaate gara dhibbatti dhiyaatu namoota if wallaalin namoota gama amantaatiin illee nama jabaa hedduu odeeffadhee jira. Akkuma san manguddoota illee damiinnan illee abbootii gadallee gama xiyyaarroo kanaan akkuma san gama amantaatiin illee gama artiitiin illee wanni niin anamma barreesse kuni haqiiqatan waan qabatama jiru akkuma san namoonni kitaaba kana gulaalan illee gulaaltonni kitaaba kanallee sadarkaa yuunivarsiitiitti nama jabaadha. Fakkeenyaaf Dr. Sabsib Daradhaa keessatti barsiisaa afaanii fi ogbarruu Oromooti ammatti nama jabaa reefu kitaaba waa'ee seenaa Oromoo irratti barreessan sanillee namni waa hedduu takka dura dhaabbachaa turan nama gahee guddaa qabu. Haqiiqatan ofuma kiyyaa qofa osoo hin taane doktorran hedduun jechuudha kitaaba kana laalanii ati immoo kitaaba habba tokko gootee silaa boqonnaan kitaaba taha kitaabni kun naan jaan haqiiqatan wallaahi. Kanaaf inshallah wanni maamee jaalama kana kitaabni kun yoo masfaa sadarkaa maalirra jira? Amma kitaabni kun sagantaan isaa distiin isaa oowwitee jirti. Qibaaballeen oowwee jira. Irrumaa fuudhuu hafee gama mana maxxansallee galee jira. Guyyaan inni gabbahu yoo rabbi jee onkololeessa tokko galma aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti bifa hawaasni hundi hirmaatu. Kitaaba kana wanni kitaabota biraatiin adda isa godhu aalimman irratti akka argaman dirqama dhugumatti yoo hawaasa kanaaf aalimni bahaas ta'e kallattii Oromiyaa biyya keessa jiru baatii Oromiyaa ummanni Harargee kun dhuguma seenaan isaanii kun dhugaadha yoo jedhan namni tokko kitaaba kanarraa hin hafu jennee abdanna. Tokko kana lammaffaa hojjettoota mootummaa aangoota illee bulchitoota illee namoota hedduu affeeraa jirra. Kunilleen isaanilleen kallattii isaan fakkaatuun kitaabni kun tola hawaasa kanaa yookaan ijaarumsa hawaasa kanaa waan of keessaa qabuuf irratti akka argaman koreen hedduu irra dalagaa jiranii. Kan sadaffaadha artistoonni kutaa kam keessallee haa jiraatanii qarooma artii iddoo burqaa artii taate kana dhufanii qaamaan kitaabni kun kiyya jedhanii akka gatta'aniif hedduu irra dalagamu jira. Keessattuu qeerroo fi qarreen abbaa kitaaba kanaati. Fuul miidiyaa hawaasatti illee gama viidiyootiin ganaa gabbahanii tartiiba galfannee tuma taa'u jirraa guyyaa eeguu jirra inshallah. Yoomi guyyaan eebbaa gaafa miti kan inni eebbifamu? Onkololeessa tokko jechuun akka faranjiitti Seepteembar Oktoobara guyyaa 11 akkasii ammallee egaa ji'a fulbanaa guutuu carraa bal'aatu jira jechuudha. Hangasitti gartee uwwisni miidiyaa wanti barbaadamu hundi kannamee fi sagantaan isa madaaltu akka gaggeeffamtu nutilleen abdii qabna. Mee bu'aa bahii akkamii keessa dabalatee mee kitaaba kana barreessitee sadarkaa kanaan ga'uudhaaf? Ati amma reefu gaaffii Muhyiddin kaasa keessa ati akkamitti kitaaba kanaas baafte madda akkamirraa argatte
ummanni keenya kabahaa kun namoonni gurguddaa yeroo bira dheetu waan siyaasaatti fakkaata beektaa. Akka waan ati bakka ani jiraami waan biraati isa qopheessuu barbaadduutti ani seenaa bahan beeku jaalamnummaan jabaan silaa biyyittii ni qabna jettu akka Oromiyaatti namni silaa akka Itoophiyaatti yoo taateen takka taate abalu jennaan kanamnitti hunditti quufan. Namoota gurguddaa akkanaa kanaatu yaa ilma kiyya rabbi si haa laaffisu katabi garuu ani seenaa irraa waa takka hin beeku jira. Kun akkana jechuun yeroo ammaa keessatti kanamni beekaanuu seenaa akkana dhoohisu maalayyaa nama biraa gaafatta. Ajiib waaniin na keessaan banne keessaa gaafa nan dhaqee taaksii baasee loonii baasee fageenyarraa itti dhaqee kabajaa nama san fakkaatu kannee fi waan akkanaa isinirraa barbaadamee maal jettan yaadas naa kannaa yaada ballallee kannaa jedhee gaafaan gaafadhu yaa ilma kiyya wallaahi seenaa akkanaa tana waan irraa beekuun qabu jaagariin namaa. Wanni akkanaa kuni bakka maalumaaf dalaga waan jiru nama kaayyoof dalage malee silaa akka namni waanuma beeku tana sitti himuu diduu kanarras si gargaaruu dhabuu waanuma kanaa waan taraa wayii waanuma laafaa wayii nama hojii faa hin qabne ni jira miti nama hojuma dhabaa waan akkanaa faa godhu faa itti fakkaata garuu ani amma miti namni akkas naan jee sunilleen ni yaamna sagantaa kanarratti gaafa wanni kun firii fidee hawaasni immoo dhugaa qabu kan argeen boodatti maalumaaf jecha kiyyasan guyyaa san irraa qusadhee kajuu abballeen dhagahuu danda'a. Kanaaf wantoonni mudannoo hedduu jira jechuudha. Bareedaadha hedduu galatoomii isaan teenyallee gara xumuraatti deemaa jirra. Mee Muhyiddin waan dabaltoo qabatte? Akkuma waliigalaatti seenaan baha Oromiyaa tun baha qofan laallattu. Maaliif ooriijiniin achi haa taatu malee akkuma gartee hiddii tokko mukni tokko biyyeen isaa bakka takka jiraattus hiddii isaa bal'aadha lafa guddaa hammata. Akkasitti seenaan tun ooriijiniin isii achi haa taatu malee guutuu baha Afrikaatti hammatti waan ta'eef jecha waan baha qofarratti daangeeffamu maqaarraa ka'ee namni akkasitti ilaaluu hin qabu. Hawaasni hundi Oromoon hundi dubbisuudha qabu seenaa isaati waan ta'eef jecha. Dabalataan ammas keessattuu gama baha biiftuu kanatti rakkoon guddaan ammaan tana nuti qabnu if hin beeku. Dargaggoonni amma lafaa dhufan wantoonni gartee gadheen wantoonni safuun ala ta'an wantoonni naamusaan ala ta'an hawaasa kaleessa akkasitti qaroomaan guddate san keessatti xiqqoon takka hoggaa mul'attu guddateeti maagnifaay taatee mul'atti. Maaliif hawaasni sun saniin hin ibsamu. Kaleessa qaroomaan adda dureedha turan. Kaleessa qabsoon adda dureedha turan. Silaahu jallaan bakka iyyuu hin dhabamu. Garuu jallaan bahaa tanaan bahu guddateeti maagnifaay ta'ee mul'ata. Maaliif maqaa nuti itti kaafamaa turreetu maqaa kabajaa ture kaleessa. Beekumsa abbootiin teenya akaakooleen keenya qabaachaa turan sanii guddaa. Ijoolleen amma tiktookiirraa shubbistulleen osoo hin bartanii shubbistan bareedaadha teettuun dabarsuu barbaada. Maaliif hedduun keenya wahuma faayidaa hin qabne maalaayaanii jala fiina. Mee xiqqisho takka dhaabbannee ifiis barree eeyisa akka turre barree seenaa teenya barree gara dhiichisa keenya sanitti illee deebinu. Kanaaf nu hundi akka if barru waa dubbisuudha. Namni takkaa kitaaba tokko hin dubbisinilleen kitaaba tokkicha kana mee dubbisaati if ibsa. Bara jaahilummaa deebine yoo dhugaa kan dubbannu taate uummata qarooma qabnu san taaneeti arraan tana bara jaahilummaa keessa jirra. Bakka jirru dhaabban seenaa abbootiin teenya daleetu qofaan dhaadachuun nun baastu. Ittiin dhaadachuuf illee beeynee yoo ittiin dhaadannee bareeda. Ilmaan hayyootaa turre ilmaan gootaa turre jechuudhaaf gootota san beekuu qabna. Hayyoota san beekuudha qabna. Maaliin hayyuudha yoo kan ibsuu hin dandeenye. Barka garii dhufee bara ilma Sheekh Bakrii Safalooti sin jaa ani ilma Sheekh Maamar Rashaad Abdulleeti sin jaa ilma Sheekh Maamar Rashaad Abdullee san Sheekh Maamar Rashaad Abdullee beekii ittiin dhaadadhu. Tanaaf aadaa waa dubbisuu keenya jabaachuudha qaba. Kitaabichallee akkuma isinis kaastanitti
bifa isa madaaluun maaliif seenaa teenya hunda if keessatti if laalla waan ta'eef daba kaleessa warri biraa nurratti barreessaa turan san hunda sirreessee nuuf seenessa waan ta'eef jecha kitaaba kana nuti cinaa dhaabbachuu qabna teettu dabarsuun barbaadanis. Bareedaadha wanti nuti illee galatoomii meegaa jaalataa kiyya yeroo illee si biraa deemtee jirti natti fakkaata gabaabsitee waan itti hidhaatu yoo qabaatte itti dhumarratti wanni itti hidhamu hedduu seenaadha. Fakkeenyaaf seenaa akkaataa hubannaa seenaa hawaasni itti hubachuu qabu. Dhumarra karaan godhaa. Seenaadha jechuun gaafa seenaa bahaa kaafnu ijaarumsa biyyaati. Namni seenaan beekne biyya fi akka itti ijaarratu hin beeku. Egeree isaa eessa akka dhaabbachuu taa'u hin beeku. Wareegama kafaluuf biyya tanaaf seenaa jalqabaa beekuu qabda. Kanaaf seenaa jechuun jiruuf jireenya hawaasa tokkooti. Namni seenaan beekne egeree isaa ijaarrachuu waa takka hin danda'u. Kanaaf seenaa jechuun kitaabni wanni barraa'ee seenaa kana biyya ijaaraa hawaasa if barsiisaa karaf immoo lafaa kaasaa dhaloonni amma jiru kun addatti wanni isa barbaachisu boqonnaa 17ffaa keessa kaasee jira. Rakkoo dhaloota ammaa qabatee jira. Eega qaroomni baharraa akkana maddee as dhufe rakkoon dhaloota ammaa ta'uuf jiru. Akkuma obboleessa kiyya Mu'eddin dura dubbatee dhaloonni ammaa kun ofuma isaatiifuu ni dhalate malee bakka irraa deemuu fi bakka itti deemullee hin beeku. Kaayyoon isaa hoflee taphateetuma bakka guyyaa kana taphaa fi hoflan dabarsuu miti. Hoflaatamni sun guyyaa inni duniyaarraa deeme achitti hafa jechuudha. Feemasoota hedduun ofiin ajjeessa jedhee osoo laa'ibii taa'uu guyyaa 2-3 hasan booda namni waa'ee isaa hin kaasu. Maaliif akkas ta'e kaayyoon jalqaba isa akkas goote waan hin jirreef. Kanaaf dhaloota ammaa kanaa wanni niin dhaabu akka kiyyattee anas dabalatee namni seenaa ofii yoo beeke eessa akka jaarratu eessa akka dhaabbatu maal akka hojjetu ni beekaa. Yeroo qaroomaa teknooloojii jenna malee teknooloojiin gaafa jalqaba san jaarumsa uummanni keenya takkaa waa hin dhagahin manni barnootaa hin jirre san gaafa san dachaa 100 takkaan uummanni norra qaroomaadha. Waan gaafas dalagame haga ammatti yuunivarsiitii irraa gad bobba'anii namni dalagaa hin jiru. Kanaaf qarooma san qabataniiti barnoota dabalatan malee qarooma gataniituma waan dursan akkasuma lafa kaayee namni niin qarooma jiru waa takka bakka nama bishaan samiirraa garroobu hawaa namni jalan kaayyatiin meedarra roobu booda deebitee fayyadamuu waan nama dhibuuf namni seenaa ofiitti akka deebi'u dhaamsa dhaamuu barbaada. Kan lammaffaatti dhuma jecha kiyyaarratti waliin dhaammadhu. Kitaabni kuni doktora silaa ta'e bakka bu'ee nama santu barreesse aalima guddaa silaa biiti jala deemuu qabdu osoo barreesse irraa dhagahama ture. Namoonni feemasootaa gurguddan osoo barreessee kitaaba kana maqaa nama saniitiin gabbaasanii hedduu gurra dhageetti qaba. Ani ammoo dhageemtii sarara qabaachuu baadhu yookaan akkasittis beekamuu baadhu namni kitaaba kana dubbise akka of beekuuf 100% waan amanuuf hawaasni immoo kitaaba kana akka jabeessanii dubbisan ofuma barii jechuudha. Ofuma si yaadachiisuudha. Namni gaa of nama yaadachiisu galatoomii jechuu barbaadaanii namnilleen hawaasni bal'aan akkana kitaaba kana hubachuu qabaa dhaamsarraa dhumaati. Kitaabni kun dhugumatti sumaa rafaa jiru hirriibaa kai waan kee kanatti fayyadamisiin jechuudha. Akkanatti akkanaa hubatan dhaamsarraa dhuma kiyyaati. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Barreessaa kitaaba qarooma baha Oromiyaa dargaggoo jaalataa Ahmad akkasuma waa'ee hiyyaa Mu'eddin dargaggoo jaalataa Abdullaahi dhiifamaa akkasuma waa'ee hiyyaa ammallee Mu'eddin Abdullaahi obboleeyyan egaa hiriyoota sadii bakka takka walgahii gartee kitaaba kanaa haasawaa ture hedduu galatoomaa alfaadhaadha. Jaalataa keenyaattillee yeroo gabaabaa keessatti gartee firii lafaa ta'e tana agartee akka dheebuu hawaasni keenya gama ogbarruutiin gama seenaatiin qabu kana siif bahanii atillee gammaddu abdii guutuudha irraa qabna. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaan addaa tan guyyaa irraan tanaa isinii qopheessine tan hanga ammaatti waliin daawwachaa turtan kana fakkaata. Qopheessitoonni ani diinaa olii keessummaan keenya jaalataa Abdullaahiiti waa'illee kiyyaaleen akkasuma Mu'eddin Abdullaahiiti sagantaa kana fakkaattuun hanga walitti deebinutti nagee rabbii keessa nuu jiraadhaa isiniin jenna.